نافي نافي بيل مثلا ديما جروان تيف جباد أبيتي كو تواريم أما يرون هلا أبيتي في أهلي موان بهانيف كراتك أبي كسنجر إسانقل ما إني مال بربادن أهلي إيسا وبلتكي كنت فوق الدرب كراستي أهلي أهلي إيه ودي مال سيده مال سات إنه تكن سيقود نموت أن البيت تقولت كأن الرنجاني أبيتي سبوتني ديمن مال كناف كيف ما ناف قدي وبوليس كي يقولوا تو يسا كنون رجادا إني سحابه أوه إذا ما سيفقود هلو هابايو هاي أما قديسة يا إني رمكوت maaliif na barbaaddan? naaf bilbilamee akka baatamatti himamee jira waan ta'eef kanaafuu ammarraa kaasee bilisaati. Hayyee galatooma.
eenyu dhufe deemi ilaal. Dhiifama kaa namni jalaa waa bade waa hedduu shakka. Ay rakkoon qabu siif hubadha. Hayyee kaa erga dhufte ana abbittii barbaacha deema. Ol haa seenu iriftii haa godhu seensisi keessummaa. Aalen eessa akkanatti jirjirtee deemaa jirta? Ay asuma deemaa jira baay'ee ariifadha. Jirjiruun keenaaf gala maaliif akkana jirjirta sin? Awan beekamnetu anas reebicha guddaa narraan kaanii obboleessa kiyyees ukkaamsanii deemanii jiran. Kanaaf obboleessa kiyya soquuf jarjaree bahee deemaa jira. Maal? Inni amaanaa harmee tiyyaate. Dirqama isa soqee argachuu qaba. Maali kanaan dura nama wal dhabbii qabduuntu jira? Ay ani baay'ee xiinqamee jira. Yeroo baay'ee fatanaan natti deddeebi. Waanii wallaale. Waan nama hin tuqneef namni na tuqa natti fakkaata. Ay ati nama raajiidha. Osoo ana taate uffata baafadhee fiiga. Garuu waan tokko beekuu qabda. Jireenyi guutuun akkasitti fayyadamte malee akkasitti dhuumamtee miti. Utubaan jiruu keetii maal akka ta'e beektaa? Hin beeku. Waan ati barbaaddu qofa osoo hin taane waan ati hin barbaanne illee kasiif kennu Rabbi waan ta'eef galateeffatuu qabda. Hayyee warroota obboleessa kiyya dhukkaamsannaan jette san. Ishii. Iddoo isaan itti argaman waan beeku natti fakkaata. Mee eessuma natti himi? Hayyee baay'ee galatoomi amma raqqabaani. Hayyee rakkoon qabu. Waan an sin jedhe godhuu keetiif baay'ee galatoomi. Ara kuni waan salphaadha. Amma garuu waan tokkoon nu hafa. Maalinni? Innis mana kana gurgursisnee birrii san ergisiisuu qabna. Kanaaf qarshii miliyoona 3 akka gaafatan itti himi. Hayyee kun si yaachisiin. Hello. Hello. Ahlimii bilbilaati. Birrii miliyoona 3 gaafadha. Miliyoona 3 gaafannaa? Akkaawuntii keessan ergaa fi bilbila keessan cufaa. Hayyee ni gaafannaa. Birrii miliyoona 3 akkaawuntii irra galchiitii mucaa kee fudhadhu yookaan ajjeefnee si ergina.
gurbaan sun haga ammaa birrii hin galchineemi. hin galchine. Obboleessi kee yoo birrii nu barbaannu hin galchinii ni duuta ati. As ta'ee burus Gachalis. maallaqni isinii ergamu hin jiru bilaashan ifaajinaa. Qabii ol kaasi. Isin obboleessa akka kiyyaan qabdanii Gachalleeti. na ajjeestan malee maallaqa hoyituu hin argattan abdii muraa. Obboleessi keellee haa dhufuuti isin ajjeese isin lamaanuu. Mee aliin maalirra jira bilbiliif. Hayyee. Hello. Ahliim maalirra geette eessa jirta? Iddoo jarri jira namni natti mee achi deemaa jira. Hayyee jawaaq rabbi si haa gargaaru. Amiin naafi. Maal siin jedhe? Iddoo jarri jiran namni natti mee achi deemaa jira jedhe. Andee dafii amma bilbiliifi iddoo jijjiiradhaa jedhiin. Hayyee. Hello. Ahliim iddoo isin jirtan irra gahee jira waan ta'eef dafaati iddoo jijjiiraa. Maal akkamitti nurra gahuu dandeessi? Namattu natti hime naan jedhe dafaa bahaa. Hayyee amma jijjiiranna boota keen. Kaasaa kottaa harim.